Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka foonii warroonni amantii biroo sosookkutaa fi amantiin isin hin qoodine akkam jirtu hordoftoota kiyyaa nageenyi badhaadhaa ani nagaa alhamdulillahi. Har'aan tanamee maal qabattee nu dhuftee jechuun keessan hin oolu. Mudannuma kiyyaa waan na mudatirraa qabadheen isinii dhufee namoota baay'eef barumsas ta'a. Of eeggannoos ta'a jedheetiin waan yaadeef qabadhee isinii dhufe jechuudha. Keessattuu nuti warreen mana koontiraataa jirru ijoolleen mana koontiraataa jirtan keessattuu jechuudha. Warri nama hojii hojjettan warri nama lama taatanii hojjettan isiniif barumsa ta'a waa irraa barattan jedheetiin qabadhee isinii dhufe jechuudha waan na mudatirraa. Innis maaseetanii jalqaba yeroo gara biyya kanaa dhufu warri bira jiru dura sarraatanya lama qabanii lamaan isaaniitu hin deemanii achi waan dhufuumtuu mana jiru. Ani kophaa kiyyaa hanga ji'a 6 dalagee jechuudha yeroo sanii. Achiin intala Filiippiinii wayii fidan. Intala Filiippiinii suni haadha namichaa madaamii kiyyaa bira dalagaa turte. Jaartii sun duunaani gara biyyaa galtee biyyarraa immoo warra kanatti as bilbilattee dalagaa naasoqaa kana jennaan nuu sarraatanya lama barbaanna bakka kottuun bira dalagedhanii viizaa hojjetanii fi dhuftee jechuudha. Nama dhufteetiin hin jettu amma isiin tuni yeroo sanitti yeroo jalqabaa nama wajjin dalaguu kiyya hin dhufteetiin hin jette bakka namuma gaariillee gisee duraa dhuftu umriin illee nama guddaadha beeytani gara umrii 40ti. Achiin bakka yeroo dhufte san baay'ee ol taana wajjuma nyaannas wajjuma dhuynas anis na hin gargaaraa isiinis na gargaarti isiin ka hojjettu qulqullina fi uffata miiccuu tokkosu animmoo nyaatan jedha. Achiin bakka amma nama akkas taanu amma gisee dhuftu san bakka gurguddanyaa taane bakka waa hundaa natti taasoftii amma maannaan jetti seetanii akkanatti gisee haadha namicha sanii bira hojjedhu sarraatanyaa baay'eetu jira. Ugaandaa wayiin jirti. Ugaandaa saniin baay'ee tokko wal qabnee waliin ta'u amalli kiyyaaf ka'isii takkallee Indunuusiyaa isiinillee waliin taatu isiin naaf Indunuusiyaa wal taanaa achi aarree nyaata ka hojjetu isiidha. Isiin nyaata nu kennitu gaafa nu aarree shaamboo isiititti kilooriksina hineen jetti. Jennaan immaatti na ixarri maamiskiin hannan nu aarsite akkanatti nama badduu wayiite akkana waan nyaataa nutti hin kennitu. Nullee sarraatanya makka isiiti maa akkana nu gooti jennee aarreetti na achi shaamboon dhiqattee gubattee ofoo qaawulte nummoo itti kolfaa bullee naan jetti. Ani yooma isaan ofii kiyyaaf ofii yaade jedheetumaan nama callisee achi aduma akkasitti deemaa dhufu amma bakka amaarree warra kanaan duraanillee wal beeytiisii. Achiin bakka gaafa kaanii hojii ani hojjedhu kana yoo xiqqoollee waan harkaa badan dhaqaa himti. Waatsaappiin itti himti madaamitti jechuudha. Waatsaappiidhaan itti himti vooyisii keettiif. Amma mee dhugama rabbi namni sarraatanyaa ta'ee maashinii osoo timaatimiidhaan daaku timaatimii gurguddisee mureennaa ittiin harkaa rakkatee maashiniin yeroodhaaf dhaabatee garuu yeroo booda naaf dalaga. Amma isa sanfaa dhayixee himti. Akkanatti maashinii odoo cabee booda kisaaraa si galchattee akkasii akka nama isiif yaade dhayixee himti. Achiin bakka daamintuun nama gaarii wayiiti beeytan amala kiyyallee na beeyti isii duras na beeyti waan ta'eef isimatu waan hundaa ofii barbaade hojjetattee deebifteef isii. Achiin bakka ammallee gaafa kaani maal gooti anasin hojjaasaa dhaqaa waa himti warratti isinii galee. Gaafa tokkollee amma taawaa jechuun kaachubaa birratti hojjetan kun eelee xixiqqoo kanneen beeytanii mire maxxabashaasan. Isa sana amma kushiinaan lama jira madaamiin kiyya kana alatti itti fayyadame kaaraa kan ammoo kushiina keessatti itti fayyadame naan jette. Ishi jedhee akkasuma itti fayyadamaa ture. Gaafa kaani ka alaasan inni dideennaan ala baasee itti fayyadame. Amma isa san dhayixee himte ammallee gaafa kaani. Akkanatti
maxxabashaa atalan baasin jetteen ala baastee jetteen himti. WhatsAppidha itti himte. Achi amma narra bilbiltee na yaamte madaamiin. Ani waree isii dadhabee naan jette ani waree isii dadhabee. Kaanumaa kaan natti himti. Meeshaan mana kiyyaa manni kiyya akka mana keessaniiti. Maal gochuu natti himti. Ka hojiif sii mijatu seetu beeka atitti hojjetaa arte maal godhuu dhuftee na himti. Ani waree isii dadhabee naan jette. Achi amma baqqaa maarroo isin ka'e amma aaree gubadhu kaaniin tiyya. Achi nama dhaqeetama. Maaliiti kaawwannu margite dhaqaa himtuu jedhee. Maarri waa soba himee naan jette. Taa'isiin kana naan jette asumatti utaalee matama isii qabadhe. Mataa isii qabadhe saneechee mataa qabadhe isii boccoorraa fuula isii itti rakkadhe. Yoo an fuula isii kana boccooree mataa kana gallakkisuu dide mataan isii dheeraadha. Mataa qullaa deemti. Mataa isii kana gallakkisuu dide itti rakkadhe iyyiinsa keessaa kutte. Taa'isiin iyyitee itti madaamiin fiigaa dhufte. Ta'amma haga isii dhufte illee gadhiisuu dide kaan itti rakkadhe aarii gubadhe. Ilkaan nyaadhu na godhe. Gadhiisuu dide. Naacha madaamiin ana amma poolisii bilbilaa miti gadhiisi gadi dhiiftu gadi oli dhiiftani. Amma tana bilbilaa mi salphattanii lakkaa hin bilbila. Nuun jette amma aninti amma gallakkise. Sani achi kaa akkasitti fuula isii kanneen fiffixe. Sani achi kaa sammuuna sana nama. Shakkii keessa uf shakkika. Walaayi uf shakkika. Anumallee akkuma intala Ugaandaa goote sanna godhitti. Waan shaampoo kee kilooriksii nayxi. Waan dibatoota an dibadhutti waa gooti kilooriksii uumama kanneen hin beeytanii mere. Filaashii uumama tokko fa'aa jira kamana fincaanii ta'e xiqqaan. Kanam kokkotu. Way kanumatti goote. Anin tiyya kaama shaampoo itti fayyadamu kanneen hin gate fuudhee shaampoo banaa jiru kanneen fayyaa hiyyannaa caalaa hojjetu hin gate fuudhee maalitti beeku osoo na jala garagaltee akkas goote aarii hiyyaa. Hin gatee saamunaa akka biyya keenyaatiif fayyadamuu jammari saamunaa san jechuudha. Shaayii yookaan buna odoo dhugaa jiru yoo isin kushiinaa hartoo wajjin kushiinaa jiru yoo warri biraana waan shaayii sanin jiisa malee deebi'ee hin dhugu. Wallee shakkii irra kaka'e jechuudha. Maaliif ree dura waan akkas waan sannaan jettee anas akkasuma na gooti waan jedhu yookaan rabbuu sababaatiif afaan isii baaseemi waan jedhu sammuu kiyya keessatti seef ta'ee jechuudha. Inni akkasuma isinillee jechuudha wallaahi warri ijoollee biyya biraa wajjin dalaydan isaan haasida. Wallee haasida jechuudha of eeggadhaa wal dhabdan taanaan nyaata bicha irratti miti. Shaampoo keessan keessatti kilooriksii yookaan filaashii jedhamu kan shantibeetiin dhiqamu. Kayoo harkarra si bu'ee haasidii kasi gubu. Isa san osoo shaampoo kee keessa xabgoote ati yeroodhaaf hin beektu kan fuunfattu shittaa shaampooti. Maaliif gubachuudha jechuudha. Kanaaf of eeggadhaa rabbi sinaa eegu. Qibaatii mataa keessan fayyadamte keessa kilooriksii osoo goote am yeroodhaaf onni isin beektan hin jiru. Booddee miidhaan isinirra gayaa jechuudha. Wallaahi saraatanyaa takkaan mana san keessa wal dhabdan taanaan osoo midhaan nyaattan midhaan san biraa yoo warri akka tasaa isin waan deebitanii midhaan san nyaatan dhiisaa malee. Maaliif akka biyya keenyaatii miti keemikaala hedduu jira mana isaanii kana keessa ka mana fincaaniitiin dhiquuf ittiin fayyadaman. Isuma sana odoo xabitti goote si miidhuuf jecha gadoo si ba'uuf jecha. Wallaahi maaliif amanamaa rabbi tokkocha waan ta'eef wal dhabdan taanaan midhaan isiin gootee isinii kennitu hin nyaatina. Meeshaa keessan ka banaa jirus ittiin fayyadamina yeroodha. Kanan isin ama obboleeyyan kiyya maaliif yeroo san amma garuu gargar baanee jirra qaata gargar baanee gara biyyaa galtee jirti isin. Wallaahi garuu waan taane uumas nan goone akkas isinin jedha obboleeyyan kiyya waan akkana kana fa'aa jira. Of eeggadhaa barumsa isinii ta'a waan jedhuuf qabadhee dhufee yoo namni tokko irraa barateetiin hin jedhe yeroo baay'ee saraatanyaa mana tokko keessa hojjetan wallaahi gonkumaa waliin taatu. Ka biyya biraa zeegaa biraatii dhiisiiti ka zeegaa ofiitu waliin taatu. Intala Oromoo taateetu ka wal fixaartu meeqamtu jira. Kanaaf akkas isinin jedha obboleeyyan kiyya rabbi sinaa eeguu bakka jirtanitti isinin jedha.